Gaafilee hedduu irraa furmaata isaa rakkoolee rifeensa keenyaa kan saffisaan dheerachuu didee, laafuu didee fi akkasuma ammoo forforii ciccitiinsaa fi buqqa'insa rakkooleen rifeensa keenyaa lakkaayamee kan hin dhumne jechuu keessattuu rifeensi Afrikaa hundi isaatuyyuu gabaabaa qancaraa sammalee jechuudha hedduu kan nu yaachisuu fi nu rakkisu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harka fuune Oromoo koo guutuu jirtu amantiif kutaan osoo waliin qoodee kan asitti argitan kun kan qabadhee dhufee qodaa fi zayitii akkasuma ammoo baala foonii yookiin ammoo ruuzmeerii isa jedhanii sani naannoo biyyoota keenya keessatti namoonni hedduu sigaa maxbashaan beekanii kanaafi sigaa maxbashaan afaan kennaa miti. Kana waan ta'eef har'a kunoo akkuma asitti argitan kanatti qabadhee dhufee jira. Hanga xumuraatitti na wajjin bu'uu fi zayitii zayituuna yoo isinii danda'ame osoo zayitii kookinaatii haa ta'u akkasuma zayitii nuugii yookiin ammoo zayitii warroonni biyya Arabaa keessa jirtan zayitii aafiyaa jettaniin argachuu dandeettani. Sammalee jechuudha isa kana eessatti arganna ka jettan markaza guutuu biyya Arabaa keessa jira. Biyyoota guutuu biyyoonni biraa hin beekani. Shamarran keenya kan biyya Arabaa keessa hojjetan tuyyuu eessatti akka argamu hin beekne. Shamarran keenya kan mana Arabaa hojjetan markaza madaamii teessa wajjin illee yoo deemtanii argattanii akkasuma ammoo zayitii aafiyaa nyaataaf isaan fidaniin illee ni ta'a. Akkasuma zayitii zayituunaa fi zayitii kookinaati. Zayitolee rifeensa keenyaa, zayitii hargiisaa, zayitolee hedduudha jechuudha. Rifeensa keenyaaf zayitii qobboo kanneen guutuu wajjinuyyuu ni ta'a jechuudha. Kanaaf akkaataan fayyadama isaa yookiin ammoo akkaataan itti fayyadamnu haaluma kanaan baala maqasiin odoon ta'in harka keessanillee irraa kukkutuu hin dandeettanii. Ani akka viidiyoon naa bareeduu fi yookiin akka viidiyoon toluu fi maal isiniin jedhare viidiyoo kiyya sirriitti hojjetaan jiru natti fakkaate. Maaliif jennaan namni ilaaluu qaata dhiise hin laalani. Kanaaf hundumaafuyyuu hanga xumuraatitti warri na wajjin na jaalattan turtii gaarii subscribe like godha. Hanga xumuraatitti viidiyoo kan koo ilaaluudhaan akkasuma ammoo kana kukkunnee geessinee maal akka goonu walitti deebina. Hundi keessan galatooma. Yeroo hedduu haala kanaan meeshaan yookiin qodichi nuti goonu burcuqqoo irraa kan uumame ta'uu qaba. Ammoo isin kan baatii tokkollee hojjetachuu ni dandeettani. Wanni asirratti isinii galuu qabu qodaan keenya kan itti hojjennu burcuqqoo qadaada qabu ta'uu qaba. Haala kanaan zayitii erga itti nahin eegeessine zayitoota isinitti hime burcuqqoo tokko akkasuma ammoo yoo barbaadanii jettan burcuqqoo lamas akkasuma ammoo baala kana itti dabaluudhaan hojjetuu ni dandeettani. Karaa hedduu fi akkaataa hedduudhaan kan hojjetamu jechuudha. Isa keessa tokko qofa qabadhee kan isinii dhufeedha. Haala kanaan qadaannee jechuudha. Haaluma margitaniin hanga xumuraatitti na wajjin tura. Ibidda qopheeffannaa kun ibidda akkasuma ammoo erga ibidda keenya qopheeffannee geessine ibiddarra achi kennaa akkuma asitti argaa jirtan kanatti bishaan danfifna jechuudha. Bishaan erga danfee jedhee qodaa keenya yookiin ammoo burcuqqoo kurree qabu kan zayitii fi baala foonii itti nahinee jenne ibidda keessa bishaan san keessa kennee mul'ii isaa gahuu qaba. Bishaan mul'ii qodaa kanaa gahuu qaba yookiin walakkaa isaa hanga xumuraatitti turtii gaarii isiniin jedha. Ammallee maal akka goonu walumaan ka daqiiqaa muraasa. Daqiiqaa 15 yookiin daqiiqaa 20 booda walitti yoo dachaanu kun haala kanaan affeelamaa jira. Hedduu bishaan danfee akka hin gubne miinshifaa yookiin fooxaa qabannee haaluma kanaan keessaa fuunee waliin geennaa sochaasuu dandeenya. Erga affeelamee geesse kunoo itti ba'ee jira. Bifa kana ta'ee jira. Waliin dhoyina jechuudha. Sirriitti waliin geenna haala margitan kanaani. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa zayitii feene baasuu dandeenya. Zayitii feene hojjechuu dandeenya. Malaan bishaan waddan akka Oromoon jette san malaan waddaa jirra. Fuunee keessatti deebifna. Ammallee daqiiqaa 10 yookiin daqiiqaa 5 erga turree jennee haaluma kanaan jechuudha. Garuu akka isinii harkaa waliin dhoyine viidiyoo hedduu dheeraa idiitii kan godhamudha. Asirratti kan isinii ibsuu barbaadu addaan kutaa erga hojjannee jennee walirratti finne idiit goona. Kanaaf erga akkanatti walakkaasaa yookiin daqiiqaa 30 olii kun haala amma argitan kanaan affeelee jedhee akkatti affeelamaa jiru argitanii. Haala kanaan ibiddarratti tursiisee waliin dhahaa akkuma reef argitan sanitti waliin gahaa sochaasaa jechuudha. Ni sochaasee namoonni barbaadan ammoo daqiiqaa hanga 20-15 gootanii torbaan tokkoo fi keessa tursiisuu dandeettani. Kan kana hin barbaanne ammoo haala kanaan irra filatamaadha. Ammas kan isin himuu barbaadu namoonni tokko haala kanaan danfisaa yoo hin jedhe distii haa ta'u makarajaa haa ta'u fuutanii yoo itti danfistan hin ta'u. Dirqama haala kanaan bishaan distitti qodicha burcuqqoo fuutanii ammoo haala kanaan bishaan keessa keettanii qodicha kana qofa affeeltanii
ho'i qodaa sanii yookiin horkii qodaa sanii zayitii kanaa fi baala kana dirqama walitti affeeluu qaba. Ibiddis kun akkuma isin argitan ibidda baay'ee laafaa ta'ee fi jalli isaa hir'ataati jechuudha. Haaluma kun argaa jirtan kanaani maashaallah viidiyoo har'aa akka ajaa'ibaatti natti tolee erga jala dhaamsinee qabbanaa'ee jedhee shaashii bifa barbaaddanii shaashiin jechuun shaashii matatti hidhattan qofa osoo hin tahiin gingilchaan hedduutu jira. Karaalee adda addaatii fi bifa adda addaa hedduu kan jirudha jechuudha. Kana erga qopheeffannee jennee mana nama kamiitiyyuu hin dhabama jedhee yaadu saanii qopheeffannaa saanii keenyatti saanii golboo ta'uu qaba. Ani har'a zayitiin kan hojjetame waan xiqqishuu yookiin ammoo zayitii gabaabduu waan taateef isin zayitii ji'a tokko hojjetachuu dandeettanii ka ji'a lama ka ji'a sadii daa'ima keessa wajjin dibachuu dandeettanii haala kanaan itti naqnee dhimbiibna jechuudha. Asirratti cuunfuuf malee dhimbiibba adda addaa yookiin saffaayanillee ni ta'a jechuudha. Garuu cuunfaaf akka namaa mijatuu fi akka namaa tolutti shaashiin barbaachisaadha. Shaashiin adiin jira bifa barbaaddaniin jechuudha. Adii qofaan barbaadina maaliif gaafii gaafatamee dirqama adii ta'uu qaba jedhamee waan gaafatamee fi adii ta'uu hin qabu. Gaafilee adda addaa hedduu kana gaafataa jirtan hundi keessanuyyuu obsumaan na eegaa akkasuma mootuyyuu anis jajjabeessuun viidiyoo sheer laayik gochuun na bira dhaabbadha. Haala kanaan keessaa cuunfina kan gattaa keessatti hafe zayitiin akka nu jalaan hafteef malee saffaayaa ni ta'a. Saffaa jechuun isinii galaame dhimbiibbaadha ittiin dhimbiiban ka shaayii ittiin dhimbiiban ka buna ittiin dhimbiiban akka jiran yookiin gattaan isaa jalatti hin tarre jechuudha. Haala kanaan erga dhimbiibnee jennee qodaa keenyan naqannee galgala dibannee yoo barbaanne ganama dhiqannaa ganama dibannee yoo barbaanne galgala dhiqannaa yoo barbaanne har'a dibannee boru ofirra oolchinee dhiqannaa. Haala kanaan guyyaa lamas ofirra oolchuu ni dandeenya. Zayitii hedduu bareedaa tahee fi ciccitiinsa rifeensaa akkasuma ammoo tuyyuu bubuqqa'iinsaaf illee tahee wantoota hedduuf baay'ee barbaachisaa fi filatamaa ta'edha. Zayitoleen irraa qophaa'u akkuma reef isinitti hime zayitii hargeysaa, qobboo akkasumas zayitii abukaadolee ni taha. Zayitii kookinaatii, zayitii zayituunaa fi zayitii nuugii hedduu jechuudha filatamaadha. Akkasuma warroonni shamarran keenya mana arabaa mana madaamii keessa jirtan zayitii nyaataaf isaan fidan jaarkaan litirii meeqa fidan aafiyaan hin jira. Aafiyaan hedduu rifeensa keenya dheeressuufis ta'e akkasumas saffisaan akka baay'atu baay'ina rifeensatiif illee baay'ee nu gargaara. Haala kanaan hojjettanii hinnaa hojiin hinnaa namoonni hedduun hin beekuu naan jettanii turtanii guyyaa tokko isas kallattiidhaan qabadhe kan isiniif dhufu ta'a inshaallahu ta'ala. Haala kanaan fayyadamuu ni dandeenya. Akkasuma immoo zayitiin kun qaamolee keenyaaf illee akkasuma mootuyyuu fuula keenyaaf hedduu jechuudha. Shuntuuras ta'e akkasuma dulluma umrii malee ittisa. Akkaataa fayyadama isaa guyyaa biraa qabadhe isiniif dhufa akka isin jalaa waliin dhooyne kanarra qabadhe dhufe kan rifeensatti. Kanaaf adda baaftanii hundi keessan rifeensa keessan shaampoo isiniif ta'uu fi akkasuma mootuyyuu shaampoo rifeensa kiyyaaf naa ta'a jettaniin dibattanii dhiqachuu dandeettanii. Hundi keessan turtii gaarii fayyaan faaya Oromoo koo isin jaalladha galatooma. Subscribe like share gochuun na bira dhaabbadha. Akkasuma ijoollee subscribe godhaa fi warra viidiyoo kee jala share godhu namni waan ani isin dhoorgoo itti fakkaatan akkuma taa jiranii share subscribe